guddaa galatooma. Gaaffii siin gaafadhu. Irreechi maaliif yoom kabajama kan jedhu irratti akka ibsanaa kennitan. Irreechi gabaabumatti yoom kabajama inni jedhu tarii irreecha ora arsadiitti godhamuun wal qabatee irreecha waggaatti malkaa saaquudhaan godhamuun wal qabatee namoonni tokko tokko irreecha dogoggoraan akka amantiitti yookaan akka waan addaatti warri fudhatanii jiranii. Garuu irreecha jechuun waan tokko maqaa waaqaatiin galata waaqaatiif marga jiidhaa daraaraa yookaan bakka margi jiidhaa fi daraaraan hin jirretti waanuma koskosii goggogaas ta'e dhagaas cirrachas iddoo tokko fuudhanii iddoo tokko kaa'uudha. Iddoo murtaa'e kaa'uudha. Kun irreecha yookaan irreessa jedhama wajjatti. Irreeffachuun waaqaa galata gashuuf yookaan ulfina waaqaa agarsiisuuf waan tokko fuudhanii iddoo tokko kaa'uu jechaadha gabaabumatti. Malee waan waggaa waggaatti godhamu miti. Oromoon diinqa isaatiin irreeffataa utumaa mirgaa jalatti balbala isaatiin irreeffataa karra isaatiin irreeffataa ooyiruu isaatiin irreeffata. Kanaaf irreessi yeroodhuma waaqaa galata galchan waan kaa'amuudha malee waan waggaatti al tokko al lama godhamuu miti. Amma addaan bahee kan beekamuu qabu irreecha dhuunfaan godhamuu fi irreecha gamtaa yookaan kan hawaasni wal faana godhamuudha. Oromoon wal faana gimbii warra qaalluutti wal faana irreeffataa, malkaatti wal faana irreeffataa, tulluu irratti malkaa wal faana irreeffataa, horatti eelaa irratti wal faana irreeffata. Irreechi amma beekamee biyya alaattis biyya keessattis sirumaayyuu dogoggoraan akka amantiitti fudhatamee haalaan maqaan isaa ol ka'aa jiru kuni irreecha hora arsadii bishooftuutti irreeffatamuudha. Irreessi kun irreessa galaan gosa tuulamaa keessaa ijoolleen galaan waggaa waggaatti irreeffataniidha malee irreecha addaas miti. Amantiis miti. Amantii waaqeffannaa keessaa guyyaa waaqa itti galateeffataniidha. Guyyaa waaqa daraaraa kana daraarsite daraaraa midhaanii kana midhaan godhii nu soori jedhanii waaqa kadhatu. Booruu gannaa dabarsitee galaana nama nyaatu dabarsitee kan bishaan kana taliila carii goote sii galate jedhaniitu gamtaadhaan wal faana galateeffatu. Kanaaf irreechi akka irreechi malkaa fi irreechi tulluu akka roobaaf caama naannoo sanaatti godhama. Yeroo malkaan roobu booranticha malkaa irreeffatanii malkaa cufu. Yeroo roobni caamee waggaan birraatti adeemu malkaa saaqu bitimaa saaqaniitu malkaa irratti irreeffatu. Kun immoo Oromiyaa keessatti bakka hundatti yeroo tokko ta'uu hin danda'u. Maaliif yeroo boorana roobu tuulamni caama. Yeroo tuulana roobu booranni caama. Booranni malkaan saaqa jedhee amma yeroo nuyi fulbaana keessa malkaan saaqa hoo jedhe yeroo sana bokkaanuu hin jiru. Boorana keessa kan roobu gara amajjii keessa. Gara gurraandhalaa fi amajjii keessa. Isaan yeroo kan isaanii keelloon daraaru, yeroo kan isaanii margi margu, yeroo kan isaanii malkaan bakkatti deebi'u irreeffatu. Tuulamni immoo fulbaana keessa irreeffata malkaa irratti jechuu kooti. Kanaaf kunillee wanta wal faana adeemu miti. Kanaan dogoggoraan fudhatamee irreechi guyyaa akkasii guutuu Oromiyaatti wal faana ta'oo jedhamee sirriin dhufu. Garuu fuulduratti gaafa Oromoo miila isaatiin dhaabatee eenyummaan isaa bakkatti deebi'ee wal faana karoorfatanii akka giddu godeessaatti gochuun hin danda'ama. Isa gamtaa isa uummanni wal faana godhatu. Inni mana manatti abbaan waaqa galateeffachuuf irreeffatu akkuma isaa qaqqabametti fuudhaaf heeruma irratti hin irreeffatamaa, gaafa mucaan dhalatu hin irreeffatamaa, waaqaa galata gashuudha waa tokko qabatanii. Asitti waa tokko itti dabaluu barbaada. Irreechi jira, daddarbaan jira, dhibaayyuun jira. Daddarbaa kan jedhamu wanta nyaatamu wanta akka foonii, wanta akka dammaa, wanta akka marqaa, wanta akka cumboo, daabboo, wanta kanaa hin daddarbita. Innis irreessuma ta'uu isaati. Maal jechuudha? Waaqa kana naa kennite irraa mata deebisee sii galataa jechuu isaati. Dhibaayyuun immoo wanta dhangala'uudha. Oromoon hin dhibaafata. Bishaan hin dhibaafattu. Aannan dhibaafatta. Booka dhibaafatta. Farsoo dhibaafatta. Buqquriirra maal jechaadha? Wanta gatii baasu
utility value wanta humni namaatti hojjetee fidee wanta baasu sanarraa yoo goote inni dhibaayyuu jedhama. Namoonni tokko tokko yeroo amantaa Oromoo arrabsuu barbaadan dhibaayyuu fi daddarbaan wallaalumaa waaqni nyaataayyuu kan bishaan kan farsoo dhangalaaftaniif kan booka dhangalaaftaniif kan foon daddarbitaniif kan daabboo daddarbitaniif waaqni nyaataa jedhanii warri amantii keenya maqaa yakkaniin jiranii kana nama afataa mul'ataa jedhamu jaarsa tokko gaafadhee anillee akkas jedhee gaafannaan waaqni daddarbaa nyaatu dhibaayyuun dhugu odoo nyaatan dhuga ta'ee maaddii guddaa irratti dhiyeessinaaf ture garuu waaqni harka namaatii nyaatu kabaja isaatiif kan ati nuu kennite nummoo waan qabnurraa sii deebifne lafa nana situ dhangaa kana nuu kenne kunoo siifis kabaja mata deebisii deebifne laga nana wanni kana midhaan kana situ nuu baase mata deebisii deebifne jechuu kabajaaf deebi'a malee waaqni daddarbaa nyaatuun dhugu. Hojjennee akka kanatti egaa irreechi garuu wanta kallacha nyaatamu miti. Wanta gurgurachuuf bituuf horii irraa baaftu miti. Isa hin irreeffattu, isa hin daddarbitaa yookaan hin dhibaafattu. Wanta odoo gatii ittiin baasin argattu garuu wanta baay'ee faayidaa qabu. Margi waan guddaadha. Margi biqiltuu bakka bu'a. Jireenya namaa bakka bu'a. Biqiltuun hin biqilu taanaan mukni hin jiru taanaan midhaan hin jiru taanaan jireenyi namaa hin jiru. Kanaaf Oromoon marga waa hunda caalaa kabaja guddaa kenna. Yoo wal lole immoo marga sii qabadhe jedha. Marga fuudhee sitti qabe jechuun waa hunda caalaadhaan si qabe jechaadha. Marga irra hin qaxxaamurtu. Kanaaf waaqa waan guddaa marga irreeffataaf. Cuqursa lalisaa daraaraa irreeffataaf. Situ kana miidhagsee kennee sii galataa ittiin si beekne jechuu isaati. Kanaaf irreecha akka kanatti ilaalamu malee akka addaatti akka hin ilaalamu. Galatooma. Gaaffiin kun lammataa irreechi Oromoo saboota kuushiif hiikaa maal kenna kan jedhu irratti. Irreechi Oromoo sabooti kuushii maqaa adda addaatiin haawaman malee amma Sidaamaan faa Gada'oon faa in irreeffatu. Biyyuma alaattuu daraaraa walii kennuun daraaraa tokko kaa'uun waan irreechuma kanarraa dhufe. Inuma irreeffatu. Hiikan kennuuf galatuma waaqaa ittiin agarsiisu. Yaa waaqsii galata situ kana nuu kenne hojii kee hin dinqisiifannaa hojii kee hin ajaa'ibsiifannaa isa ati kennite immoo mee atu galata ittiin argadhu jedhanii oddoo tokko fuudhanii hin kaa'uu fi kuushii akkuma jirti waan irreeffatu natti fakkaata. Sirriitti qormaataan goonee uummanni Sidaamaa akka irreeffatu dhagayeera. Uummanni warri kaan irreessa waan qaban natti fakkaatu. Amaaraa irreeffatu dhagayeen beeku jecha isaas hin qaban. Galatooma. Gaaffiin koo sadaffaa qooda irreechi guddina aadaa fi duudhaa Oromoof qabu maali kan jedhu irratti. Irreechi wanta akka kanaatti ilaalamu miti bara akka amantiitti qooda akkasii taphataa akkasii qabataa miti. Galateeffatteetuma galta qooda addaa wanta inni qabu hin jiru. Garuu tokkummaa uummataa yeroo wal faana irreeffatu gaa aadaa keessatti okolee qabatee dhaqaa kallacha qabatee baa amma haalli jajallate malee siiqee qabatee baa caaccuu qabatee baa kun wanni isaa aadaa isaa sana agarsiisuu keessatti tokkummaa isaa uumuu keessatti tokkummaa sammuu isa faranjiin sentimental unity jettu sana isa uumuu keessatti qooda guddaa taphata malee irreechi akkuma kanatti hooma akka barsiifni ittiin kennamee wanni addaa qabu miti. Irreechi yaa waaqsii galata jechuudha. Namoonni wal faana waaqa galateeffatan immoo gidduu isaanii tokkummaan gaariin hin uumama. Karaa kanaa karaa gaadii qabatee bahuu, okolee qabatee bahuu, kallacha qabatee bahuu, siiqee qabatee bahuudhaan aadaa isaa wal faana calaqqisiisuu hin danda'a. Kallacha guddaallee yeroo sana malkaarratti yoo araara addaatu itti dabalama ta'e malee yeroo hunda yeroo irreessa dhaqan kallacha qabatanii hin dhaqani. Kallacha akka itti bahan mataa isaa hin danda'e qaba. Garuu achirratti aadaa calaqqisiisuu hin danda'a. Jeekarsi jira yeroo irreeffatan kana. Yeroo irreecha gamtaati kan nama jechaa jiru. Yeroo sana jeekarsi adda addaallee hayyee yaa waaqa tuulamni bahee sitti irreeffata. Hayyee yaa waaqa macca bahee sitti irreeffata. Hayyee yaa waaqa booranni ituu galaan sitti irreeffata jedhanii kun faaruun kun mataan isaayyuu gosoota walitti fidaa tokkummaa hin uuma. Kana tokkummaa inni qabu. Galatooma. Gaaffiin koo arfaffaa irreechi akka dagaaguu fi guddatu Oromoo irraa maaltu eegama? Irreechi akka dagaagu tuun ta'in aadaan Oromoo akka deebi'ee dhufu. Eenyummaan Oromoo gaafa eenyummaa isaa baree isa sana keessa dagaaga. Kaayyoon ittiin kaanu irreecha dagaagsuu miti.
identiitii Oromoo barsiisuudha. Aadaa isaa waaqeffataa isaa barsiisuudha. Yoo waaqeffataa isaa sana baree isa booddee innuun irreeffata. Malee irreecha kaayyoo godhannee kaanaa miti. Irreecha jechuun bara akkuma gaafa dhaloota Kiristoos warra kiristaanaa ayyaaneffatan. Yookaan du'aa ka'iisa Kiristoos gannaa maali faasikaa jedhanii yookaan akkuma arafaa warri musliimaa tulluu irratti qalanii waaqa galateeffatan jechaadha. Amma musliimni amantaa musliimaa dabarsa malee arafaa jedhee barsiisan kennuu hin jiru. Kiristaanni illee gaafa dhaloota Kiristoos jedhee wanni addaa qabaa miti. Amantaa kiristaanaa kan inni barsiisu. Irreechi amantaa waaqeffannaa keessatti guyyaa galata galfachuuti. Yookaan immoo sirna galata galfachuu guyyaa guutuu ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo utubaa kee jalatti aannan qiccee dibaafattee marga irratti irreeffattu saanis dhaltee sa'a kana si sunaa kennittee silgarraa qiccee irreeffattee waaqa galateeffatta. Kanaaf irreechi mataa isaa danda'ee wanta barsiifama addaa fiduu miti. Yoo amantaa isaa waaqeffannaa bare irreecha sana yaadatee ittiin irreeffata. Ani akka kanatti kanan ilaalu. Tole galatooma. Gaaffiin kun ni xumura. Oromoon amantii adda addaa qaban irreecha ni kabaju. Yoo hin kabajan ta'e hin kabaju, hin kabajan yoo ni kabaju ta'e ni kabaju. Warra amantiin kunaaf hin eeyyamu jedhuufoo amsa maalii qabdu? Oromoonni amantaa adda addaa qaban hamman argetti inuma irreeffatu. Ana fuudhaaf heeruma nama dhaqee argeera nama waggaa 60. Abbaan koo fi haati koo amantaan isaanii hin beekin malee maqaadhaaf kiristaana. Maal akka ta'e hin beekanii garuu kiristaana maal akka ta'e hin beekan. Hin irreeffatu. Tulluu irrattis ba'anii hin qalu, tulluuttis hin irreeffatu, manattis hin irreeffatu, ateetee hin irreeffatu, ayyaana abbaan hin irreeffatu, karrarra urgeessaa dhaabanii loon ormoomsaa birbirsa dallaa dhaabanii achi jalatti hin irreeffatu, malkaa gaadii qabatanii bu'anii hin irreeffatu. Garuu amantiin isaanii maqaadhaaf kiristaana, maqaa kiristaanaas qabu. Sanbatees gaaf fi maabara wayiis hin geessu. Kanaaf Oromoon amantaan isaanii wanni waaqeffataa hin ta'inuu inuma irreeffatu aadaadha keessa isaanii jira. Amma kan kana jallisaa dhufanii warra Pirootestaantii ofiin jedhanidha. Isaan xinnoo barumsas karaa warra Awurooppaa kana keessaa gara sanatti waan harkisanii fi kan isaanii caalchisuuf kan keenya aadaa keenya xurii dibuu waan barbaadaniif maqaa adda addaatiin hin irreeffatinaa, tulluutti hin bayinaa, malkaatti hin bayinaa jedhanii hin barsiisu. Ijoollee keenya, dubartoota keenya, wallaalaa keenya jarri kun qabeenya qabu waan tokko ofitti harkisanii karaarraa maksaa jiru, Oromummaarraa maksaa jiru. Isaan akkas jedha. Namoota amantiin keenya nuun hayyamu jedhaniin deebii ani qabuu fi amantiin isaanii maal akka inni hayyamuu fi maal akka inni hayyamne maaliif akka inni dhoowwullee isaanumtuu addaan baasanii qorachuu qabu. Isaan waan akka Israa'eel jedhettidha kan isaan hojjetan. Israa'eelonni waayinii qabu ayyaana isaanii irratti isa dhuguu isa dhibaafatu. Isaanis waaqa kadhatu. Nuti immoo buna qabnaa, aannan qabnaa isaan ayyaaneffanna. Amantiin kee namoota kanatti kan himamuu qabu amantiin kee lafa dhaloota kee tulluu kee, malkaa kee, nyaata kee hundaa wal qabataadha. Yeroo amantaa kee jijjiirtu tulluu irratti guddattes, malkaa irratti guddattes, dhangaa fi nyaata kee isin jijjiirtaayi. Kuni wanta ta'uu miti. Kanaaf amantiin kee hin irreeffatin inni jedhu baay'ibila anis dubbiseera. Irreeffadhu sin irreeffatin soddoonni jedhu hin jiru. Garuu isan ani siin jedhe hordofii jedha. Isaan siin jedhe hordofu kan jedhu immoo matsaafaa sana jaarsolii Israa'eltu tsaafe waanuma beekan tsaafani, waanuma jedhan fudhatani. Uummanni Israa'el waayinii qabateetu waaqa galateeffata. Uummanni Arabaa temirii qabateetu waaqa galateeffata. Uummanni Hindii ruuzii affeellateetu waaqa galateeffata. Ruuziis, temiriis, waayiniis, buna keenyas, dhadhaa keenyas, garbuu keenyas waaquma uume. Waanuma si jiru qabatteetu waanuma malkaadhuma inni barsiise uumetti baatee waaqa galateeffata. Uummanni musliimaa tulluu Arafaat irratti beeku waaqa galateeffata. Tulluu biyya isaanii jirudha. Uummanni Hindii malkaa Gaanjes bu'eetu waaqa galateeffata. Malkaa biyya isaanii jirudha. Uummanni Israa'el Yesuus Kiristoos mataan isaa laga Yordaanos keessa dhaqee cuuphame. Malkaa biyya isaanii jirudha. Amma isa kamtu sirriidhaadha. Hundumaa waaqa uume yaa Oromoo
malkaa inni si uumetti tulluu inni si uume irra dhaabadhu waaqa kee galateeffadhu kanan jechaanii jiru. Jara sanaaf sirriidha barra hindoonni dhimma Yordaanos dhaqanii cuuphamaniif hin jiran. Kiristoos illee dhimma gaanjes dhaquuf irraan eegamu. Jarri sirriidha malkaa waan isaan irratti uume sana galateeffatanii achitti waaqa galateeffatanii. Oromtichi kan inni dogoggoru kan jarri amoolee jala qabanii mana barumsaa siibannaa mana kiimii siibannaa kana siigoonee waan caccalaqisu kana itti maranii ittiin eenyummaa isaa gurguranii qaamaaf qalbii isaa addaan godhan. Kuni yakka guddaadha ana akkan ilaalutti cubbuu guddaa uummanni Samatik uummata Kushikit irratti hojjetedha. Uummanni Kushitik inni Kiristinnaa Musliimaa fudhate qaamaan asuma jira Oromiyaa keessa jira. Qalbiin isaa immoo baargama jira yookaan Yerusaalem jira yookaan Makka Madiinaa jira. Kun immoo namichi kun isa irra jiru simmisoomsu maaliif qalbiin isaa asin jiru kaa. Isa achi jiru simmisoomsu maaliif qaamaan immoo as jira kaa. Kanaaf rarra'ee jira namichi kun. Rarraateen jiraatiniitii malkaa keetti irreeffadhu utubaa keetti irreeffadhu sin dhoobu amantiin kee. Amantichi sun warra qophaa'eef sirriidha. Ati garuu kan abbaa kee dhiifteetu kan abbaa ormaa fudhattee kan abbaa keetti deebi'ii cubbuun qabu. Siinis waaqumatu uume, Israa'elis waaqatu uume, Arabootas waaqatu uume, Indootas waaqatu uume. Lafa sana irratti isaa uumeet dhangaa isaanii kenne isa qabatanii galateeffatanii. Atis isa bakka inni sii kennetti isa inni sii kenne qabadhuuti akka abbootiin kee galateeffatanitti galateeffadhu. Akka haati kee harmeen kee galateeffatutti galateeffadhu. Cubbuu waan ta'uuf hin jiru. Otoo Waaqayyo nu barbaadu ta'ee maaliif asitti nu uume? Otoo Waaqayyo malkaa Yordaanos qofa barbaada ta'ee isuma qofa uuma. Otoo Waaqayyo tulluu gurbataa barbaada ta'ee isuma sana qofa uuma. Garuu asitti tulluus uumees malkaas uumeet namas uume. Kanaaf dhangaasaa jalaan busheessiniiti bakka inni si uumetti waan inni si uume qabadhu waaqa galateeffadhuudha. Irreechi kanumaa warra amantaan koo naan heeyyamu jedhuuni amantaan kee sin dhoowwine situ dubbii sana akka malee sii galee of sirreessii matsaafa jaraallee sirriitti ilaali akkanitti barreeffame. Malkaa matsaafichi immoo inni egaa yeroodhaaf isin fudhatamuu dhiisuu danda'a. Matsaafa sana waaqatu barreessee jennee fudhataa jirra miti an akka waaqeffataatti. Waaqni sammuutti yaannu qalbii nuu kennee sammuu nuu kennee unutu hojii waaqaa ilaalee wanta inni hojjetu ilaalee galateeffata waaqeffata amana. Warri Israa'ellee kan hojjetani akka isaanii tolutti akka malkaa isaanii akka tulluu isaaniitti ilaalanii akka waaqeffatanitti akka abbootiin isaanii barreeffatanitti ijoollee ofiitti barreessani. Isa isaan daddabarsinaan nu bira dhufe. Isa fuudhaniitu akka jara sanaa taanaa jedhan. Jaraan bifaanis waliin fakkaannu lafaanis waliin fakkaannu afaan tokkos hin qabnu akka nuu kennetti haa galateeffannu akka kana jara kanaa deebisuu yaalu. Guddaa galatooma Obbo Dirribii Damusee pirezidaantii waldaa Maccaa Tuulamaa gaaffii naa kennitan deebii naa kennitaniif guddaan sin galateeffadha. Isinillee galatoomaa caalaa kana naa kennuuf fuulduratti illee yoo danda'ame Oromoon hamma isaa danda'ametti irreecha manaa irreecha malkaa irreecha tulluu balbala isaa irratti irreeffatee waaqa haa galateeffatu. Irreessi keenya immoo hin miidhaga kan nama dhibu waa tokko sin rakkisu marga jiidhaa fi daraaraan warra mootummaa biyya hoogganan iyyuu daraaraadha kan kennamuuf. Kanaaf Oromoo waggaa kuma meeqa fuuldura iyyuu daraaraa hubatee appirisheet godheet isaan waaqa galateeffata. Kanaaf daraaraa walii kennuun isaa walii irreeffachuun waaqaaf irreeffatama namaaf hin irreeffatamu. Waaqaas akkuma jaalallee keessanii kennitanii akkuma namni yeroo eebbifamu kennitanii akkuma yeroo baga gammachuu kennitan waaqaallee daraaruma sana kennaatii sii galata jedhaa. Kana Yesuusis waan jibbu natti hin fakkaatu. Isaafuu irreeffadhaa yoo barbaaddan charchii isaa keessatti sii galata jedha. Guddaa galatooma. Ayyee galatoo. Hiwa jamsiiree